Aye, akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii jechaa baga nagaan dhuftan akkam jirtan. Har'a kan laallu cardiopulmonary resuscitation or CPR for adult kan jedhu laallaa. Definition: cardiopulmonary resuscitation is a life-saving procedure used to restore breathing and heartbeat when someone's heart has stopped. CPR jechuun maali? Adeemsa ittiin lubbuu nama baraaran akkasumas inni adeemsa kuni hargansuu namaa deebisuudhaaf akkasumas dahannaa onnee deebisuuf kan nu gargaaru. Yeroo namni tokko sirni hargansuusaa akkasumas onneen isaa dhaabbatte kan raawwatamu. It involves chest compression and often artificial ventilation or breathing for the person. Inni kun maali? Qomasaa walitti dhiibuudhaa fi akkasumas artificial ventilation kan jennuun hargansuu kennuudhaan kan gaggeeffamudha. It is done every place to restore cardiac and respiratory function. Inni kun iddoo kamittuu raawwatamuu danda'a. Akkasumas harka keenya qofaan raawwachuu dandeenya. Iddoo kamittuu hospitaalaan alatti illee iddoo kamittuu raawwatamuu danda'a. Inni kun maaliif nu gargaara jennee onnee lagaa onnee jalqabsiisuudhaa fi akkasumas sirna hargansuu jalqabsiisuuf kan itti fayyadamnu. Why it is important? Maaliif barbaachise? Purpose isaa to providing oxygen for brain and other vital organs. Oksijiiniin qaamota barbaachisoo kanneen akka sammuu, onnee fi kalee fa'aadhaaf. Qaamota jireenya namaatiif barbaachisaa kan salphatti yeroo namni bilook ta'e yookiin ammoo onneen yeroo dhaabbate miidhamuu danda'an kana daddafnee oksijiinii kennuuf. To restore blood circulation. Marsaan dhiigaa akka deebi'u taasisuuf. To prevent further complication. Balaan cimaan biraa akkasumas kusataan keenya daran akka miidhamne oolchuuf. To save the lives. Lubbuusaa oolchuuf nu gargaaraa jechuudha. Indication for the CPR. CPR'n yeroo akkam barbaachisa? Cardiac arrest and pulmonary arrest yeroo sombi keenya akkasumas onneen keenya hojii dhaabbatan jalqabne. Steps how to do the CPR. CPR step akkamiin hojjenna? The first step is ensure skin safety or analyzing the situational analysis. Inni kun maali? Jalqaba haalli iddoo sun nuuf mijataadha kan jedhu laallaa jechuudha. Patientiin keenya sun rakkoo akkam keessa jira? Akkasuma haalli naannoo san jiru nuuf mijataadha kan jedhu irraa cheeggoon. Check for responses. Dhukkubsataan keenya of beekamoo of hin beeku yeroo yaamne ni owwaata jennee adda baasuu qabna. Fakkeenyaaf gateetii isaa yookiin ammoo isa maqaa isaa yaamne of beekamoo of hin beeku jennee adda baasna. Yoo inni of hin beekne shoot for help. Gargaarsaaf iyyina yookiin ammoo hin dawwalannaa jechuudha. Akkasumas eeganiif dawwalannee booda check for no breathing and no pulses. Hargansuun isaa nagaa ta'uu fi onneen dhaachuu jiraachuu adda baasna. Begin high quality CPR. Yooniif wantoonni kun hin jiraanne daddafnee CPR jalqabuu qabna. Akkasumas CPR'n keenya yooniif gahaan ta'in use AED. Use AED maali? Meeshaa qophaa'ee jiru kan bifa kompiitaraatiin qophaa'ee jiru onnee namaa irratti kaawwame dhaannaan onnee akka sirraa'u taasisu. Akkasumas continue CPR. Start chain of survival. How to do in it adults. As a situation, it is safe to approach it. Iddoon sun CPR kan hojjetuuf nutti mijatamoo balaan nurra dhaqqabu ni jira kan jedhu adda baasuu qabna. Lammaffaa irratti as a situation what happened. Maaltu balaa kana qaqqabsiise kan jedhullee maali? Adda baasuu qabna jechuudha. Situational analysis keessatti. Depth shoulder or heel of the adult or the child. Maali? Gateetii isaa qabannee dugda isaa irratti dadhoofnee nama jennee yaamnaa jechuudha. Kanuu yoo maqaa isaa beekne maqaa yaamnaa yoo maqaa isaa hin beekin nama jenneeti yaamnaa jechuudha. Shoot out here you are you okay jennee yaamuu dandeenya. Check if breathing. Breathing ni jiramoo hin jiru kan jedhu adda baasuu qabna. Akkasumas pulsiin jiraachuu dhabuu adda baasuu qabna jechuudha. Yoo wantoonni kun hin jiraanne call for help or call for medical service early daddafnee dawwalachuu qabna jechuudha. Recognize cardiac arrest as quick as possible by checking the absence of breathing. Yoonii fi dhahannaan onnee isaa jiraachuu dhabuu daddafnee adda baasuu qabna jechuudha. Yoonii fi hargansuun isaa hin jiraanne cardiac arrest illee daddafnee adda baasuu qabna. Act to save the person's life. Jalqabuu qabna jechuudha. Hojii keenya jalqabuu qabna lubbuu isaa oolchuuf. Check breathing.
breathing kamis check goona LLF method ka jennuun look listen and feel illalla maal laalla the rise and the fall of the chest qomti isaa olii fi gad socho'aan jiramoo socho'aan jiru akkasumas listen the sound of the breathing sagalee argansuusaa dhageeffannaa jechuudha. Feel the breeze over your skin maal feel goona hafuurri qaama keenya irratti dhaga'ama yeroo akkasitti gogodhannee gurra keenya afaan isaa gubbaarra qabnee ija keenyaan qoma laalaa harka keenyaan ammoo morma isaa tuqnee malee kaarotii palsii cheek goonaa jechuudha. Akkasuma yeroo gurra keenyatti qabnee akkasitti qoma isaa laallu gara gurra keenyaa irratti fuula keenyaa irratti hafuurri deemaa jira moo deemaa jiru kan jedhu adda baasuu qabna. This evaluation not more than 10 seconds. Sakandii 10 ol turuun qaba jechuudha. Sakandii 10 gad keessatti adda baasuu qabna. Start CPR if the victim is unresponsive and not breathing and no pulse. Yooni fidhannaa onneetii fi akkasumas sargansuun hin jiraanne CPR daddafnee jalqabuu qabna. CPR keenya yeroo jalqabnu maali? Jalqaba airwayin isaa banaa ta'uu qaba. Open airway. Tilt head back by pushing forehead back and tilt chin to open the airway. Heel tilt chin lift maneuver ka jennee saniin airway banuu qabnaa jechuudha. Akkasumas yoo if the consult has cervical injury or spinal cord injury we use jaw thrust maneuver. Jaw thrust maneuver dhaafi heel tilt chin lift kan jedhu video isin dura irratti ibsamee jira achirraa daawwadha. Akkasumas check for foreign body in the victim's mouth and remove by turning the face away from you. Afaan isaa dabannee maal godhuu qabna? Wanti ala seenee hin jira yookaan immoo naanni yookaan immoo dhagaan wantoonni garaagaraa afaan isaa keessa karaan airwayin sun banaa ta'uusaa sirriitti check gochuu qabna jechuudha. Make sure that the airway are open. Sirriitti karaan qilleensaa banaa ta'uusaa check godhuu qabna jechuudha. Inni lammaffaa breathing use the ambu bag or mechanical method or mouth to give artificial respiration. Give what? To after artificial respiration lama kan qabna jechuudha. Watch the chest rise and fall while giving the breath. Yeroo oksijiinii kana yookaan qilleensa kana kan maali? Qomti isaa socho'aa jira moo socho'aa hin jiru kan jedhu laaluu qabna. Continue another cycle of the CPR. Itti fufnaa jechuudha CPR kan. How to do bag valve or ambu bag ventilation. Insert an oropharyngeal airway if no gag reflexes. Yooni fi namtichi kuni kanaaf hurra baafatu yookaan gag reflexes isaa yoo jiraanne maal gochuu qabna? Oropharyngeal airway banuu itti galchuu qabna yooni fi jiraate jechuudha. Use CE grip to place the masks. CE methodii kana fayyadamna jechuudha. C maali? Thumb and index finger to press down against the masks. Qubni keenya lamaan qubaa guddaadhaa fi qubni itti aanu kuni gara gubbaatiin itti qabu jechuudha. Yeroo akkasitti qabnu maali? C fakkaata. Akkasumas qubbeen sadeen gadii maali? Gara jalaatiin morma gurbaa jalaan areeda gadiidhaatti gurbaa qabee jira jechuudha. Inni kun maali? Qubni sadeen jalaa E fakkaata jechuudha. Begin ventilation by squeezing and releasing the bags. Ambu baagi breathe 2-3 breathe 2-3 jechaa maali? Kanninaaf jechuudha. Bifa kanaan siin qubbeen abbaa guddaa kanaa fi qubbitti aanu kun maali? Yeroo gubbaarraan ambu baagiitti qabu C fakkaata. Qubbeen sadeen jalaa morma gurbaa ol qabu kan gargaaru kun maali? E fakkaata jechuudha. Bifa kanaan yoonii fi mouse to mouse tees akkasitti funyaan isaa sirriitti qabnee afaan keenya afaan isaa sirriitti haguugee maali? Qilleensa sirriitti fannuufi qabnaa jechuudha. Eeganii fi qilleensa kana neefi booda compression itti dabala. Compression akkamitti chest isaa akkamitti walitti dhiibna kan jedhu. Should start what? Within 10 seconds of finding the consult. Eeganii fi namni kuni cardiopulmonary arrest ta'uusaa eega adda baasne minimum maali? Sakandii 10 keessa maali? Jalqabuu qabnaa jechuudha. Kneel next to the victim right side. Gara mirga isaatiin jilbiifannee victim should be face up. Gurbaan keenya maali? Fuula ol deebi'ee ciisuu qabu, dugdaan ciisuu qaba jechuudha. The victim should be on hard surface. Akkasumas maali? Lafa jabaataa irra kaa'uu qabna jechuudha. Yeroo compressionii goonu akkanii fi nu jalaa gadi hin deemne yookaan immoo
lafa sirriitti mijataa ta'e irra kaa'uu qabna. Position your hands and arms harka keenyaa fi irree keenya akkamii qabanna kan jedhu iddoon barbaachisaan as jechuudha. Place the heel of one hand in the center of the sternum or 2 fingers above the xiphoid process. Place the heel of other hand directly on the top of the first hand and lift or interlace your fingers. Maal goona quba harka keenya tokko sanacha keenya harka tokko quba lama sternum irraa ol jennee sanacha harka keenya irra keenya harka tokko jimboo dafinnee harka lammaffaa gubbaarra keenya quba keenya walitti caasna. Position your shoulder directly over your hands. Irreen keenyaa fi wanti keenya maali? Irreen keenya suduuda ta'uu danda'a digrii 90 ta'uu qaba jechuudha. Keep your arms straight. Sirriitti diriiruu qaba irreen keenya sirriitti diriiruu qaba jechuudha. Haga shoulderii keenyaatti haga gateetii keenyaatti sirriitti diriiruu qaba. Give 30 compression the rate of 100 up to 120 per minute. Reetii 100 hanga 120 maali? Compression 30 kanina jechuudha. Press down about 5 up to 6 cm into the chest each time. Yeroo takkatti centimeetira 5 haga 6 gad seenaa jechuudha. Anterior posterior diameter 1/3 of anterior posterior diameter isaa gad seenaa. Allow the chest to recoil before giving the next compression. Maali? Qomti ol deebi'uu eegnaa jechuudha. Qoma osuma isiin gad jirtu achuma keessa gad hin dhiibne. Haga isiin of duuba deebisaa of duuba ol deebitu eeguu qabna jechuudha. Kana taasisaa maali? Compressionii 30 breathingii 2 compressionii 30 breathingii 2 taasisaa itti fufna. Continuous CPR until professional help arrives. Haga namni nu gargaaru dhufutti maal itti fufna jechuudha. If consult starts breathing or put them in recovery position to be discussed later. Yooni fi breathing isaa deebi'eef maali? Recovery position itti deebisnaa jechuudha. Yooni fi AED nu kan nu dhufee jiru taate maali? Daddafnee jalqabsiisuu qabna. What is automated external defibrillator? Automatic external defibrillator is portable computerized devices. Meeshaa salphaatti harkatti baatamuu danda'u akkasumas technology kan qabu identifies abnormal heart rhythms. Dhahannaa onnee sirriin taane ofumaa adda baasee akkasumas maali? Elektirooniikii gara onneetti gadhiisuudhaan onneen keenya sirriitti akkanii fi dhaatu taasisaa jechuudha. Inni kun maali? Greatly increase the chance of survive. Carraa jiraachuu nama baay'ee ol kaasa akkasumas easy to use salphatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. How to use akkamiin fayyadamna? Open case turn off powers. Golgasaa irraa bannee maan goona akkasumas paaworii isaa on goona jechuun qabsiisnaa jimbooda paadii san qoma gurbaa irratti attaachi goona. Ensure good contacts. Yeroo attaachi goonu malee kontaaktiin sirriitti jiraachuu danda'a. Qaamni isaa urkaa yoo qabaate irraa gogsinee itti attaachi gochuu qabna akkasumas rifeensa yoo qabaate rifeensa irraa haannee kontaaktii itti gochuu qabna jechuudha. Inni guddaan maali? Paadii isaa sun sirriitti qaamatti attaachi ta'uu qaba. Will use AED will usually give you instruction. Sirri inni nu maali? Nu ajaja nu kenna jechuudha. If shock is advised yoonii fi itti kannii hin barbaachisaa namni kuni onneen isaa hojjetaa hin jiru jedhee inni nuuf hima. Kanaafuu maali? Shock button iddoo tuqamuu qabu tuqnee jalqabsiisna jechuudha. Yoonii fi immoo if shock is not advised check if the patient is breathing normally. Yoonii fi meeshaan nutti argisiisa waan ta'eef eeganii fi meeshaan kun adda nu baase yoonii fi hin barbaachisne maali? Patientiin keenya sirriitti arganuusaa adda baasna jechuudha. Recovery position. When to put causality in recovery position if breathing and are responsive when you find them. Yoonii fi breathing isaa deebi akkasumas yoo beekuu baate maali? Recovery position itti ciibsuu qabna. Akkanii fi airway isaa clear ta'uuf yookaan karaan qilleensaa akka hin cufamneef nu gargaara jechuudha. If start breathing after you attempt CPR osuma CPR kannaa jirtu yoonii fi breathing isaa kan nu deebi'u ta'e maali? Ammallee gara recovery position itti ciibsuu qabna jechuudha. Har'aaf adultii kana fakkaata. CPR for infants and children ka jedhu
paartii lammaffaa irratti itti fufna. Like, share godhaa, subscribe godhaa. Galatoomaa.